mootummaan Ameerikaadhaa hooggantoota TPLF fi maatii isaan irratti uggura viizaa kaa'uu ministeera dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Waajjiraalee ministeerotatti yaadni maallaqaa fi saamichi birrii biiliyoona 98 raawwatamu waajjirri oodiitara waliigalaa federaalawaa ibsuudhaan maallaqni kun dafee akka deebi'u akeekkachiisaa dhumaa kan nu beeksise. Waajjirri poolisii Oromiyaadhaa miseensa poolisii humna addaa dhiyeenya kana walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo waliin godina Gujiitti taasifame irratti wareegame maatii miseensa poolisii isaanii wareegame badhaasa miidiyaa sadarkaa tokkoffaa kan nu beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sadaa dhaqqabu kan deedammes hin dhageessifne hangafoota Egeree Miidiyaatti amma gara bal'ina oduutti sin dabarsa. Ameerikaan hooggantoota fi maatii hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti uggura viizaa kaa'uu beeksifte guyyaa raawwata Waxabajjii 18 bara 2026 ibsa dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Toomaas Piiget miidiyaalee ergeen Ameerikaan uggura viizaa finxaaliyyii wayyaanee fi maatii isaanii irratti kaa'uu isaa ibsuudhaan isaan gufuu nageenyaa ta'uu isaanii waan mirkaneessiniif jechuun hubachiise. Ameerikaan tarkaanfii tana kan fudhatte namoota dhuunfaa kallattiidhaan rakkina naannoo Tigraay keessatti mudate karaa nagaa hiikuuf tattaaffii gufachiisuu keessatti hirmaatan jechuun ibsite. Ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid beeksatti dhiyeenya kana hooggantoonni finxaaliyyii wayyaanee fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti waldhabdee nammaataa dhufeen waraanni haaraan dhiiga dhangalaasii kaaba Itoophiyaa keessatti kaafamuu akka danda'u yaaddoo waan qabaniif ta'uu beeksise. Humnoonni wayyaanee waraana waggaa 5 lubbuu namoota 600 olii galaafate booda jalqaba bara kanaa waraana Itoophiyaa waliin walitti bu'uu isaanii kan hubachiise. Ibsi kun kaaba Itoophiyaa keessatti lammiilee nagaa badii hin qabne 100 lakkaa'aman gara waraanatti deebi'uun sodaachuu isaa qeerraa baqachaa kan jiran ta'uu ministeerri dubbii himaan ministeera dhimma alaa kun hime. Hidhattoota wayyaaneetii fi miseensota maatii dhihoo isaanii irratti isaanis ammoo tarkaanfii biraa akka hin fudhanneef uggura viizaa irra kaa'uu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoon seera immigireeshinii and naashinaalitii aaktii jalatti tarkaanfii fudhachaa akka jiran dubbii himaan isaanii Toomaas Piiget hime. Imaammallee daangessuu viizaa kun addatti miseensota TPLF fi maatii isaanitti dhiyoo ta'an kanneen rakkoo nageenya Tigraay keessatti uumame karaa nagaa hiikuuf tattaaffii gufachiisan yookaan tattaaffii tana keessatti hirmaatan irratti kan xiyyeeffate ta'uu dubbii himaan kun ibse. Ameerikaan uummata Tigraay dabalatee lammiilee Itoophiyaa nagaa fi ulfinaan jiraachuu barbaadan hunda waliin dhaabbachuu itti fufti jechuudhaan qondaaltonni wayyaaneetti fi namoota dhuunfaa nagaaf tasgabbii naannichaa balaadhaaf saaxilan biroo irratti fi gocha isaanii saaxiluuf meeshaalee harka isaa jiran hunda fayyadamuu akka itti fuftu ibsi ministeera kana. Uggurri viizaa hooggantoota TPLF kana ilaalchise pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii kan TPLF'n aangoorraa kaafamuudhaan baqate akkasumallee amma waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti gorsaa ministeerota baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa yaada kanneen ugguramuu viizaa qoftiin gaamiti jechuudhaan hooggantoonni kunneen adabamuu akka qaban gaafata. Uggura viizaa mootummaan Ameerikaa warra nagaa Itoophiyaa booreessaa jiran keessumattuu warra gara jabbii TPLF irratti baasee inni deeggaraa jechuudhaan jalqabe. Sochii siyaasaa uummanni hin barbaachifne Tigraay qofa otoo hin taane naannoo guutuu gara waraana gaaga'amaa fidutti oofaa jiran jechuudhaan yaaddoo qabaachuullee hime. Itti fuudhaan obbo Geetaachoo kun ammoo bu'aa nagaa balleessuu hordofuu akka danda'u mallattoo barbaachisaa ta'uu ni mul'isa jechuudhaan. Uummanni Tigraay mootummaa abbaa irree waraana kanaaf gatii guddaa kafaleeti jira jechuun ibse. Uggurri viizaa qoftiin Itoophiyaa walitti bu'iinsa haaraa irraa hin baraaru. Itti gaafatamummaas bakka tokko jiraachuu qaba. Kun ammoo erga ifa ta'een booda waraanni namoota nagaa butanii nagaa booressan yookaan humna hidhannoo kaayyoo siyaasaaf itti fayyadamuudhaan naannicha nagaa dhoowwan irratti tarkaanfiillee fudhatamuu akka qabu obbo Geetaachoo Raddaa barruu gargara kana karaa toora miidiyaa hawaasaa isaa maxxanseen beeksise. Waajjiraalee mootummaa Itoophiyaa keessatti saamicha maallaqaa mootummaa qarshii biiliyoona 98 saamamee jiru akka deebifamu gaafatamuudhaan hanga ammatti maallaqni qarshiin biiliyoona 15 utuu hin deebifamin hafu waajjirri oodiitaraa guyyaarraa oodiitii godheen beeksise. Maallaqni mootummaa qarshii biiliyoona 98 saamame akka deebi'u gaafatame kun kan saamame kafaltii seeraan alaa waajjiraalee mootummaa adda addaatiin raawwatame ta'uu waajjirri oodiitara waliigala federaalaa mirkaneessuudhaan maallaqni akka deebi'u ajajame keessaa birriin biiliyoonni 15 ammas alatti hafee jiraachuu beeksise. Qabeenya mootummaa fi uummataa akka hin qisaasamneef birriin biiliyoonaan lakkaa'amu akka deebisan ammas irra deebi'ee waajjirri yaadachiisaa turuu beeksise. Haa ta'uutii malee ammoo maallaqni guddaan birrii fi doolaaraan waajjiraalee mootummaa keessa seeraan ala baafamee ture akka hin deebiin oodiitarri muummichaa waliigalaa guyyaarraa beeksise. Dhaabbileen yakka kana raawwatan bara baajataa 2016 fi san duratti illee kafaltii seeraan alaa kan raawwataa turan ta'uu oodiitiin erga mirkaneesseen booda birrii biiliyoona 20.5 mootummaaf akka deebisan xalayaadhaan gaafachuus beeksisee jira. Gabaasni oodiitara muummicha federaalaa bara baajataa 2017 akka agarsiisetti baasiin herreegaan hin lakkaa'amne birriin biiliyoonni 12.5 keessa
dhibbantaan 31 yookaan birrii biiliyoona 6.6 qoftiin deebi'uu ibse. Gabaasa Oodiitara Muumichaa guyyaa irraa paarlaamaaf dhiyaate akka gaazexetti baasiin qabeenya maallaqaa birrii biiliyoona 12.5 ta'uu fi baasiin maallaqa kaashii birrii biiliyoona 15 akka hin deebifaman ibsee jira. Akkasumallee duraallee 23 ol otoo gara kasanaa mootummaatti deebi'uu qabu akka hin deebifaman ibse. Gabaasni kun akka mul'isetti kafaltiin seeraan alaa fi malleen deebi'uun sila raawwatamuu qabu irra caalaan damee galiitiif yuunivarsiitiiwwan kan raawwatame ta'uu ibse. Kutaalee mootummaa tokko tokko maallaqa seeraan alaa baasan keessaa dhibbantaa 32 hanga 99 akka deebisanidha. Akka gabaasa kanaatti dameen gumrukaa Kombolcha maallaqa seeraan alaa baase keessaa birrii miiliyoona 800 ol kan gumrukaa buufata xiyyaaraa ammoo birrii miiliyoona 620 takka. Akkasumallee yuunivarsiitiin Arbaa Mincii miiliyoona 120.7 gumrukni qulqullinaa birrii biiliyoona 3.2 mootummaaf deebisee jiraachuu mirkaneessa. Dhaabbileen armaan olitti ibsamanii fi kanneen biroo hanga ammaatti maallaqa mootummaaf hin deebisne birrii biiliyoona 15tti dhiyaatan akka deebisan gaafatamanii jiraachuu ibse. Sirna herreega akkuma sababa qisaasama maallaqa mootummaa akka hin taaneef tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamus Oodiitarri olaanaa federaalaa kun guyyaa irraa ibsa paarlaamaaf kanneen hubachiise. Haaluma fakkaatuun gabaasa oodiitii faayinaansii seera qabeessummaa fi hojii bara baajataa 2017 keessatti argannoo hin ibsamne birriin biiliyoonni 16 dhiyeessee jiraachuu beeksise. Manni hojii 138 fi dameelee 18 keessatti herreenni hin deebifaman birriin biiliyoonni 16.3 ol ta'uu oodiitiin kun irra gahu hubachiise. Miseensi poolisii Oromiyaa humni addaa Oromiyaa dhiyeenya kana godina Gujiitti waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti bu'iinsa uumameen osoo walitti dhukkaafamanii wareegameef poolisiin Oromiyaa maatii miseensa wareegamee kanaaf badhaasa meedaaliyaa tokkoffaa kan nu beeksise. Maatiin miseensa poolisii Oromiyaa hojii irratti wareegameef meedaaliyaan gootummaa sadarkaa tokkoffaa kennamuufi poolisiin Oromiyaa miseensa poolisii Oromiyaa hojii nageenya eegsisuu irratti wareegame Saajin Daani'el Fayyisaa Ejjegu maatii isaatiif meedaaliyaa gootummaa sadarkaa tokkoffaa kennee jiraachuu ibse. Saajin Daani'el Fayyisaa Ejjegu amajjii 7 bara 1995 godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajii keessatti kan dhalate hoggaa ta'u dhiyeenya kana immoo godina Gujii aanaa Daawwaa hojii nageenya eegsisuu irratti wareegamuu hordofe poolisiin Oromiyaa maatii isaatiif beekamtii fi meedaaliyaa gootummaa sadarkaa tokkoffaa kennuu isaa beeksise. Akka ibsa poolisii Oromiyaatti sirna kennisi meedaaliyaa kanarratti ajajaa waliigalaa poolisii Oromiyaa Jeneraal Dirribii Mokonnon, itti aanaan Komishinara Jeneraal Poolisii Oromiyaa, Komishinara itti aanaan Abbabaa Laggasaatii fi aanga'oonni olaanoo naannichaatii fi maatiin poolisii wareegamee argamanii jiraachuu beeksise. Kanaanis immoo dhiyeenya kana wareegamuu miseensa poolisii humni addaa kun waraana bilisummaa Oromoo wajjin osoo walitti dhukkaasamuun wareegame gara miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin deemaa turuun ni yaadatama.